yeroo hundumaa wanti isinitti dhufe waan darbu isinitti hin fakkaatu. Waan godaanu isinitti hin fakkaatu. Garuu waa tokko waan isinitti himu namni biyya lafaa kanarra gaafa jiraatu wanti hundumtuu dabaree akka ta'e hin beekne taanaan jireenya kan jedhame sun nuu galuu hin danda'u. Maalan jedhe lafa kanarra gaafa jiraannu wanti hundinuu dabaree akka qabu toora akka kennameef Waaqayyo toora akka itti godhe hin beekne taanaan jireenyi lafa kanarra nuti jiraannu rakkisaadha. Macaafni qulqulluu gaafa dubbatu Waaqayyo jalqabuma seera uumamaa boqonnaa tokkorraa kaastanii gaafa ilaaltan Waaqayyo waan hundumaatti toora godhe. Toora yookiin sarara ላይን isa jedhu እግዚአብሔር መስመር ሰጠ ለሁሉም ነገር wanti Waaqayyo toora ittiin goone lafa kanarra jiru. Eela dhaggeeffadha. Jalqabuma Waaqayyo lafaaf samii kana uumeedha. Lafaaf samii kana uume inni jedhu kun Waaqayyo Waaqni maccaa dursee otoo nama uumee jiraate. Wanti inni irra jiraatu waan hin jirreef dursee lafaaf samii uume. Akkamitti akka jiraatu, maaliin akka jiraatu, qilleensa akkamiirra akka jiraatu. Inni kan biraa dura bishaan callabboo kana sassaabee gar tokko godhee lafa ennaa uumu toora qabsiisu Waaqayyooti. Halkaniin halkan jedhe, guyyaan guyyaa jedhe, ifaan ifa jedhe, dukkanaan dukkana jedhe. Bineensotaan immoo isin warra kanaaf yookiin namaaf abboomamaa jedhe. Nama immoo bifa fakkaattisaa waan ta'eef itti dadhabee uumedha. Guyyaa boqonnaas qabaateedha. Maayinni jireenya keenya keessatti wanti toora hin qabne hin jiru. Nuun garuu nutti hin fakkaatu. Yeroo baay'een keessa maal jettu? Anaan rakkinni narra jiru. Anaan qorumsi narra jiru. Barumaan bara natti geeddarate. Yeroodhaa yeroo natti geeddarate. Natti caalaa deeme. Narraa hir'ateen beeku. Yeroo hundumaa kan kummoo kanuma. Haa ta'u malee akkuma kanaa kan Waaqayyo gaarummaa sii godhe immoo lakkoofne situ. Dhugaadha. Waaqayyo rakkina qofa akka lakkooftu sin godhe. Waan ati itti gammaddu baay'ee Waaqayyo hojjete dhiistee rakkina kee lakkaa'utti baate malee. Yeroo tokko bara waan baay'ee na ajaa'ibu namoonni baay'een akkas jettu. Ani rakkinni narraa fagaatee hin beeku. Anaan dhiphinni narraa fagaatee hin beeku. Yeroo hundumaa akkan gaddetti akkan boo'etti haati koo boo'aa turte, abbaan koo boo'aa ture. Boo'icharra kan darbee guyyaan galataa Waaqayyo sii fide hin jiru. Walumaa galasaa wanti baay'ee irra turuun barbaanne Waaqayyo guyyaa rakkina keetti daangaa godheera. Guyyaa dhiphina keetti daangaa godheera. Guyyaa si boochisutti daangaa godheera. Dhugaadhaan kun fuula Waaqayyotti ergaan sii qabaarra. Rakkinicha baattee akka ceetu akka ati gatantartu akka baattee kuftu Waaqayyoon barbaadu. Ergaa Yaaqoob keessatti macaafni qulqulluu gaafa dubbatu Waaqayyo qorumsa namarraa adda ta'een siniin qoruudha. Waanuma namni qorame qoramta. Waanuma namni ilaalameen ilaalamta. Waanuma namarra ga'etu sirra ga'e. Addatti wanti sirra ga'e hin jiru. Fanjii sirriitti dho'e miti. Matarayyeessi sirriitti lafa dha'e miti. Nikular boombiitu sirriitti lafa dha'e miti. Waanuma namni qoramuun qoramta. Har'a namoota tokkoof ergaa himinaan jedha Hafuurri Waaqa. Namoonni rakkinni koo namaa oli akka kootti namni qorame hin beeku, akka kootti namni rakkate hin beeku, akka kootti namni dhiphate hin beeku. Kan koo kun immoo ija namaa duratti dhiisaati, ija Waaqaa durattu ilaalamuu dideera. Ooraa laaraa deebee heenemeeyaa. Reekaataa jaltaasoo wiilivi hinimis. Hin danda'ama Waaqayyo rakkina keessa nama baasu. Hin danda'ama leenci Yihudaa isatti dhiphatan keessa nama baasu. Wanti Waaqayyoof hin danda'amne hin jiru. Waaqayyo isa bade sirreessutti, Waaqayyo isa daandii gadhiise sirreessutti kan akka isaan jiru fira koo. Ralebe henemes. Wiikaataa jaltaasoo. Hallelujah. Ameen. Waa tokkoon sinitti himuu barbaada. Waa tokkoon sinitti himuu barbaada fira koo. Waaqayyo kuni Waaqa nuti bakka nu gate nu dhiise jennu miti. Maaliif nu dhiisuu garaa isa dandeessisu hin qabu. Yefallaga nagar himta. Namni si dhiisuu danda'a. Firri si dhiisuu danda'a. Namni gaafa qabdu si barbaada. Gaafa sitti tole si barbaada. Gaafa si mijate si barbaada. Gaafa bakka adda ta'e Waaqayyo sin dhiisu si. Yoomumayyuu
Namoonni tokko tokko akkas jettu miti. Bakka ani sirbanna dhaalee waaqayyo na dhiiseera. Anaan bakka waan hin iyyaanne namaa wallolee namaan akkana ta'e sin dhiisu yoomiyyuu sin dhiisu. Dhugaadha sin dhiisu waaqayyo. Namatu dhiisee deema. Oo dhiistee deemtayyuu sin dhiisu. Kan akka waaqayyoon jiru nama qabannaan jaalala. Haleluuyaa. Yoo iddoo barbaaddan dhaqxan, yoo lafa barbaaddan dhaqxan, yoo iddoo barbaaddan hin barbaadu suma hin barbaadu otoo jettaniin waaqa sin dhiisu miti waaqa. Yeroo sanatti caala waaqayyotti ani waan baay'ee na dinqu keessaa sin barbaadu bakka na dhiisi na biraa hafi bakka nama sii ta'u miti otoo jettaniin no sin hin dhiisu. Mee macaafa qulqulluu keessaa sinii kaasu Ermiyaas raajii maaloo garaa haadha koo keessatti bishaan na gootee jiraatte. Uumama koo hambistee jiraatte kanaa manna rakkina akkasii na argisiisurra abeet. Maaloo na ajjeeste. Raajonni rakkatan baay'ee rakkina gurguddaa argantu jedhe. Maali Museenis hin barbaadu bakka na dhiisi. Maali daanqabamoo saba kanaa na dhale moo? Hisqeeliin immoo akkas jedhe. Cinaacha tokkoon ciisi. Guyyaan mana qixxaa nyaadhu. Guyyaa 300 wayi kan nama dhibu keessaa dubbisaame. Rakkina gurguddaa dhoqqeerra ciisi. Bobbaa namni bobba'een. Waan hundumaa isaan qopheeffadhu akka kabootaatti. Abeet. Maa gadhiisare? Na gadhiisedhe. Raajonni na gadhiisi hin barbaannu jedhaniiru. Namoonni macaafa qulqulluu irratti kan biraa immoo jireenyi itti hadhaa'ee bakka hin barbaannu jedhan jiru. Garuu waaqayyo nama hin dhiisu. Yemmii አምላክ አይደለም ማል jechuudha kun. Waaqa rakkina keessatti nu gatee nu dhiisu miti. Waaqa rakkina keessatti nu awwaalee nu dhiisu miti. Amma kutaa Wangeela Yohaannis boqonnaa 11 kana lallabuun miti yeroo hunda nutti lallabama. Garuu waaqayyo waan jedhu jecha haaraa waaqayyo dubbatu kana dhagaa. Rakkinati keessa jirtu kun rakkina si awwaalu rakkina si ajjeesu miti. Ergaan si ni qaba. Ittiin awwaalamta miti. Ittiin badda miti. Ittiin nyaatamta miti. Ittiin namaa gadi taata miti. Holkaata deemite. Eeltoo willi bihissee reekata jaltaasoo waldaadhaan ergaan si qaba. Rakkinniif qorumsi sirra jiru sun ulfina waaqayyo mul'isuufi. Lolli keessa jiru ulfina waaqayyo mul'isuufi. Waliigaltee dhabuun keessan ulfina waaqayyo mul'isuufi. Maaliif dhufee araara godhaka? Dhufee hiikamsa godhaka? Namoonni garaan keessan namatti qabame hin baastu. Otoo ulfinni waaqayyo gara kee dhufee jiru ulfinni waaqayyo kun si dhaala hin baafta keessa keeti. Sammuu kee jireenya kee keessaa hin baafta. Maal waan si dhaale, waan si bixe, waan si to'ate. Namoonni tokko tokko gaafa rakkinni isinitti hadhaa'e bakka ani qorichaan bitadhaa, ani funyoon bitadhaa, ani fooqirraan of darbadhaa, ani konkolaataattan seenaa. No! Isa kana miti hin darba guyyichi guyyaan dhaabbatee hafu hin jiru firoota. Mee amma gooftaa ulfaadhu. Guyyaan roobii kun roobii biraa ta'ee dhufa malee roobii har'aa ta'ee hin hafu. Waa tokkoon sadiitti. Guyyaan rakkinni isinitti hadhoofte, guyyaan dhiphinni isinitti ulfaate sun boru guyyaa biraa akka fidu beekaa. Jettee beektaa laata? Rakkinni koo kun ulfina waaqayyo mul'isuuf jettee beektaa laata mata duree kana faana? Rakkinni nanarra rakkadhu kun boru harka waaqayyo isa dinqii gara koo fida jettanii beektuu laata? Yaaddanii beektu? Dubbattanii beektu? Oh, haleluuyaa. Luqaas boqonnaa 15 dhaqxanii gaafa ilaaltan wantoota 3 argitu. Hoolaa bade, meetii bade, mucaa bade. Amma addatti waa'ee mucaa badeen dubbachuu barbaada. Yaa abbaa jedhe waanin ani si biraa qabu hundumaa naa kenni fudhadheen bada jedhe. Hin barbaadu. Kuni jechuun waa'ee mucaaf abbaa sana kan dubbatu. Abbaan ijoollee 2 qaba hangafaaf qutisu. Isa qutisuutu nan bada bakka. Hin barbaadu manuma kee jedheen. Abbaa koo jedheen. Ati abbaa kooti. Dhaala naa kenni hin barbaadu jedhe. Kuni jechuun nama mana amantiitii bayee bade jechuudha. Hin barbaadu waaqayyoon jedhee nama badu. Hin barbaadu bakka hin barbaadu jedhee nama ba'etti. Hiikni afurri qulqulluu hiiku. Abbaa jedheen hin barbaadu. Ga'eedhuma koo naa kenni bakka na ga'ee. Si faana jiraachuun barbaadu. Ati abbaa koos miti. Kanaan booda of danda'uun barbaada. Si jibbee miti garuu ba'uun barbaada. Maaliif mucaa koo hin barbaadu
Ani ofii kooti of danda'ee jiraachuun barbaada. Naa kenni ga'ee kenna calleessee waan inni qabu hireef jedha. Haa ta'u gaafa hiruuf Amaariffa isaatii ka Oromeeffa isaa sirriitti ni hiiku. Amaariffa isaa akkas jedha. ከጋለሞታ ጋር ያለውን ነገር ሁሉ ጨረሰ ይላል። ጋለሞታ jechuun durboota hoteelaa hin dhugee durboota hoteelaa faana akka barbaade ta'etu addunyaa kana gadi fuudheetu mucaan akka barbaade jiraate. Mee ergaan sinii qaba. Namoonni baay'een mucaa kanaan akkas jedhan badeera kanarra hin galu jedhan. Namoonni yoo isa argan ijarraa qabatu. Namoonni yoo isa argan irraa goru ture. Ilmi abbaa abaluumo maatichi maatii guddaadha. Ilmi isaa kun deebi'een galu kanarra sirbituudha badduudha maqaa biraarra kaa'aniiru ejjituudha gatiin qabdu hin galtu kanarra jedhanii cufan waa'ee isaa. Haa ta'u malee namni waa baay'ee haa jedhu mana abbaa mucaa kanaa gaafa dhaqan amma mucaan deebi'utti ilmi kee ishiin badduun sun yoona iddoo tokko jirti yoona akka barbaadde abbaan garuu garaarra ra'ee wajjin deema. Ameen jettaa. Namoonni baay'een biyya dhalattanitti iddoo jiraattanitti hawaasa keessa jiraattanitti maatii keessaa dhalattanitti maqaa baay'ee qabaachuu dandeessu. Inni kaleessa salphina ta'e har'a ulfinatti geeddarama. Inni kaleessa boo'icha ta'e har'a galatatti geeddara. Inni kaleessa imimmaan si cobsiisise har'a akka faarfattu godha. Dhugaadha. Qaanii baateen deebitee qaaniidhaan hin galtu. Iddoo salphatte sanatti Waaqayyo deebisee si kabaja. Mee namni amane haadha gawweera. Ooraalaa eleve henemes. Intalli abbaa abaluumo. Ishiin bar akkas goote akkana goote. Hin beekna bar. Ishiin maqaan ishii gadhee kuni otoo keessatti dhalachuu baatte maatii sana keessa. Jedhamteetta maqaa akkasii qabda. Kanatiin Waaqayyo beektan. Maqaa badii. Maqaa gadhee, maqaa fokkisaa, maqaa salphinaa baattee jirtaa? Aduussii ba'a. Dhugaadha. Idduma gaa'illi kee salphatetti, idduma maatiin kee salphate, idduma maqaan gadhee sababa maatii keetiif quufanitti ulfinni Waaqayyoo dhufa. Firoottan ko ulfinni Waaqayyoo gaafa mul'atu, ulfinni Waaqayyoo gaafa argamu. Warra maqaa badii qabatanii dhufantu deebi'ee jijjiirama. Isaanumatu ulfina Waaqayyo deebi'ee si faana hirmaata. Wiltaasii wilivihinimii yeekata jaaltaasoo roolohossoo amma furri Waaqa akkas jedha. Namoonni baay'een maatii keessatti, mandara keessatti, biyya keessatti salphattan iddoo hojjettan horma gidduutti leerra maqaa gadhee qabduumii waan hin qabne sinirra naqaniimii Waaqayyo waan dhimachaa akkas jechaara. Nan ulfaadha sirratti. Rakkinni kee sun bidiruu ulfinaa naa ta'edha Waaqayyo. Ooraalaa henemeesiyaa. Kaataa jaaltaa sooroo. Nan argaa ijoollota baay'ee aduun sinii ba'u. Dhugaadha. Ambara kootti yelloon na biraa afeen beeku. Salphinni na biraa afeen beeku. Qaana'eera bara koo guututti namoota jettaniif ergaan qaba. Afurri Waaqa akkas jedha. Sin hin jijjiiramtu jedha Waaqayyo. Mee waa'ee dargaggeessa kanaa dubbadhee waa'ee Alaazaar cuunfee xiqqoo dubbachuu barbaada. Abeet hafuura qulqulluu. Dhugaa Waaqa jiraata. Namoonni baay'een gaa'ila salphinaa qabdan. Gaa'ila qaanii qabdan. Maatiin keessan illee ceephoo guddaarraa kan ka'e dhimma gaa'ila keessaniif jecha gurguddaa kan sinirra kaa'an. Namoota deebi'anii garaan isaanii fayyu argaan jiran. Namoota seenaa isaanii Waaqayyo geeddaree eebbisee jijjiiree namoota galataaf gara keessanitti yaa'an argaan jira hafuuraan. Gooftaaf galanni jabaan ulfinni jabaan haa ta'u. Mee daddafeen dubbadhaa. Dargaggeessi kun waan qabu hundumaa calleessee fixe. Kan nama dhibu keessaa oolaan gaafa badu 100 keessaa tokko yoo badee abbaan hoolota kanaa eenyutu 99 gar tokkotti qabee tokkitti barbaacha hin deemne. Ishiin meetiin jalaa bade immoo akkas goote. Mana hundumaa mi'a mana keessaa qabdu gadi guurtee haruutti jette. Maaliif meetii ishee argachuuf? Meetichi meetii gatii guddaa waan ta'eef namoonni akkas jedhu miilana salphatte baqqaa dhumeera kan ishee jedhu ture.
Ishiin kanarra naman taatu kunooti waan gatii qaaliitu jalaa bade jechaa turan. In argatte meeti. Warri rakkina ishii odeessan deebi'anii ulfina Waaqayyo argani. Haa ta'u dargaggeessichi immoo akkas godheedha. Waan qabu hundumaa calleesse sirbee caaffaree akka barbaadetti gadhiisii jireenya ta'e. Dhugaa Waaqa isa jiraataa dura isaa jiru. Maaliin gooftarraa badde? Maaliin gooftarraa fagaatte? Maaliin gooftarraa asii achi jirta laata? Hin deebita. Guyyaan jiran deebita har'a guyyichi. Dhugaadha hin deebita. Ati Waaqayyo wal beektu. Yaa nama erga namaati. Erga namaatii moo jette maqaadhaan waldaa kana keessa jirta. Maqaadhaan waldaan kun si beeka. Jireenyaan garuu yaa nama badde. Erga ekeleetii moo jette. Waan durii yaadatte, waan ammaa yaadatte, miidhama namni sirraan ga'e yaadatte. Ani hin beeku. Namoonni Waaqayyo erga kana ta'anii jette dhiisi. Isaaniifis karaa qaba, siifis karaa qaba. Isaaniifis daandiin jira, siifis daandiin jira. Isaaniifis ifni jira, siifis ifni jira. Isaaniifis ulfinni jira, siifis ulfinni jira. Akka salphattanitti naftani. Erga isaati yoo jettee miti, innis waan dadhabeef deebi'ee ka'a. Iddoo kufeen ka'a, iddoo cabeen fayya. Deebi'ee hafuurri Waaqayyo isa wal'aana. Haaleluyyaa. Ergasii maa jette deebita. Ulfinni Waaqayyo dhufee si kaasa. Ameen. Dargaggeessi kun waan qabu hundumaa calleeffate akka barbaade ta'edha. Kanaan booda garuu waan qabu fixe. Kiristoos irraa adda baane wanti nuti harka keenyaa qabnu tokko gatii akka hin qabne isinitti hima. Vaaliyuu tokko hin qabu. Tariisin namoonni hundi keessa miindaa nyaattumii. Dhugaa Waaqa jiraata. Kiristoos faana birrii 100 qabaachuu kee wayya. Kiristoosiin ala miiliyoona 6-7 qabaachuu keerra. Jireenyi Iyyesuus faana jiru jireenya salphinaa yoo fakkaate ulfinaan guutuudha. Namoonni siin argine icciitii kana. Namoonni siin hubanne icciitii kana. Haaleluyyaa. Dargaggeessichi erga fixeen booddee wayyoo jedhe. Kan nama dhibu keessa bara keessatti wanti nama miitu yoo jiraatte beeladha. Kan akka beelaan jiru saba Waaqayyo. Kan akka beelaan jiru yeroo namaan kennitu hin beela'e. Haaleluyyaa. Hin beela'e. Daaroomaa miti. Uffanni irratti dhumeera. Ittiin dhimmine. Dheeboteera. Beela'eera. Kanaan booda nyaata booyyee hawweedha. Isayyuu argachuu immoo hin dandeenye. Booyyeen waan namaan hin geenyeef haxaa'ee nyaata malee waan keessaa nyaatu sana keessaa nyaata booyyee wajjin nyaachuuf hawweera. Booyyeen immoo ofiif garaa guuttata malee kan biraaf hin yaadu. Waa'ee booyyeen xiqqoo kaasuu barbaada. Booyyeen namoonni baay'een keessan baadiyyaatti dhalattani. Dubaroonni yoo beekuu wallaaltan booyyee kana tarii namoonni hin beeku. Booyyeen gaafa midhaan seenee amma nyaatu nyaatetti isa hafe irra gangalatee daaraa godhee balleessa. Tokkittiin akka haftuun barbaadu. Maaliifi booyyeen duuba isaatii dhufee akka nyaanne waan barbaaduuf. Waa'ee booyyee gaafa kaafnu Iyyasuus Kiristoos hafuura leegiyoon yookiin immoo hafuura duulan namicha sana keessa jiru gaafa abboomu keessaa ba'a jennaan nun fageessin ilma Waaqayyoo jedhan dhaqanii hafuurri sun booyyeetti nam'anii lagatta ayyallaatti gadi nam'anii dhumanidha. By the way, hafuurri booyyee gadeedha. Hafuurri booyyee inni jennu kun maa inni namni otoo nyaatuu quufuu dadhabuudha. Namni otoo uffatuu irraa miidhaguu dadhabuudha. Namni otoo argatuu galateeffachuu dadhabuudha. Booyyeen amala isaa keessaa inni guddaan bineensota jiran keessaa kan Waaqayyoon hin galateeffanne booyyeedha. Uumama hundumaa yoo argitan, horii irraa, bineensa kaan irraa argitan, afaan ittiin uumaa isaanii galateeffatan qabu. Booyyeen garuu hin galateeffatu. Yeroo tokko tokko jireenya jiraannu keessatti seexanni wanti guddaan inni cufee rakkina nu lakkoofsisu maalii yoo jenne akka nuti hin galateeffanne gochuuni. Maaliin isa nuu ta'e? Isa nuu ta'e dhiisee seexanni kan nurratti ta'e qofa akka lakkoofnu godha. Ijoollummaa keenya kaafne waan Waaqayyo nuu godhe caala waan nurratti ta'e lakkoofna yeroo baay'ee.
kanatu narratti ta'e kanatu narratti ta'e kanatu narratti ta'e ammi kun akkana ta'e jenna miti isa kana miti baga ta'e ulfina Waaqayyoo mul'isa. Haa ta'u dargaggeessichi akkas jedhe taa'e ani jedhe mana abbaa kootii maaddii biddeen namoonni baay'een nyaatanii quufanii hambisanii gadi naqaniin jedhe ani nyaata booyyee awwaasi nan deebi'a gara mana abbaa kootti uffayi. Rakkinni koo kun isa caaluun akka hin deebi'u na gochuufi lafa onaatti booyyee faana ooluun koo kun nama keessaa adda ba'uun koo kun nama keessaa achi ba'ee nama keessaa qobaa ta'ee lafa kanatti rakkachuun koo kun ulfina caaluun gara abbaa kootti na deebisuufi na simata nan beeka nan dhiisu kaa'e. Yoom na gataree nan dhiisu jedhe yoom na dhiisaree na mana jedhe nan gatu nan dhiisu na deebisa na simata jedhe taa'e. Yaa obboleettii koo ergaansii qaba. Nama jedheeni mana jedheen iddoon taane dhufe. Nama jedheen bineensa faana gala jettaa laata. Nan gubadhee boqonnaan dhabee jettaa laata. Nan dhufa siin jedha kaa Yesuus kee. Tarkaanfadheen sii dhufa siin jechaa rakkuman booyyee jidduudhaa nama kana adda baase. Warra akka booyyeetti jiraatan kana gidduutti sii dhufa kaa. Warra nyaatanii hin quufne, warra uffatanii hin quufne, warra si rakkisan, kadhattu kan si rakkisan, akkaataa isaa kan si wallaalchisan, abjuu kee kan jeeqan, mul'ata kee kan jeeqan gidduutti sii dhufa ka. Tarkaanfatee sii dhufa Yesuus ilmi Waaqayyoo. Namni na dhaga'u yoo jiraate iddoo dukkanaa itti sii dhufa, iddoo dhiphatti itti sii dhufa, iddoo xaxamte itti sii dhufa, iddoo abdii kuttetti sii dhufa, iddoo gara gortee wallaaltetti sii dhufa Yesuus. Tarkaanfachaa gara kee dhufa ilmi Waaqayyo. Namoonni manni jirtan dhiphina ta'e rakkina ta'e miila ulfina Waaqayyo argitu manichum keessatti akkamittiin jedhinati. Dhugaa Waaqa san dura isaa taa'u, dhugaa Waaqayyo san dubbadhu, dhugaa isa gurra namatti uume Waaqayyo manuma jirtutti rakkinum keessan irratti ulfina akkati dhageessu godha. Salphinum kee keessatti ulfina akka dhageessu godha. Gaddum kee keessatti waan haaraa akkati dhageessu godha Waaqayyo. Dargaggeessichi akkas jechuu jalqabe. Anatu jedhe rakkina kana faana wal'aansoo wal qabaaree kanarra rakkina kootiif iddoon kennu jedhe. Isa na marse kanaaf iddoon kennu jedhe. Isa na dhiphise kanaaf beekamtiin kennu jedhe. Ulaagaan kennu jedhe jennaan ani waa tokko beeka jedhe. Kan nan dadhabne tokko abbaa kooti jedhe. Kan nan dhiifne tokko abbaa kooti jedhe. Obboleessi koollee na dagateera miti naa bilbilee hin beeku. Xalaa illee natti ergee hin beeku. Eessa jirtaa? Firri na barbaadee hin beeku. Ollaan na barbaadee hin beeku. Yaa nama rakkannaan bilbila kutattee waggaa dheeraa fagaattee jirtu ergaan sii qaba. Isaanoo nama deessuu, na miidhuu, jecha natti darbachuu malee jettee dhokattee bilbila kee dhokfattee nama jirtu ergaan kun si bira gahaa giddiin qabinati. Waaqayyo warruma afaan hin beekne kana fira naa goonaan malee hormootum kana fira naa goonaan malee akka firaatiif immoo ani yoonan jiru kan jettu ergaan sii qaba. Firri fira caalu tarkaanfatee miila ibiddaan gara kee dhufeera ameen jedhi. Dhufeera gara kee eebba kee bade deebisuuf, nagaa kee bade deebisuuf, fayyina kee bade deebisuuf. Haalelluuyaa. Ela namoonni 5 keessayyuu dhukkuba cimaan rakkattan kadhatamees kan sindide. Raajamees kan sindide. Sinitti raajameera garuu hin fayyine. Reelaa wiilivi hissii kaajaaltaasoo. Ijoollota 5 kaleen keessan sin dhukkubu ture ka'a madaa'eera. Sinitti raajameera. Sinitti dubbatameera garuu hin jiru hin fayyine. Amma garuu Waaqayyoodha dhukkuba keessan irratti ulfina koo mul'isaadha. Ijoollonni kun deebitanii inna galata qopheessitan nan argaa. Kalee du'e deebisee kaasa Waaqayyo. Kalee madaa'e kanatu deebi'ee qullaa. Alaasoo weeleve henemeya. Kaleedhuma madaa'e, kaleedhuma du'e, kaleedhuma gatii dhabe, kaleedhuma hojii dhaabe. Kaleedhuma kanaan booda gatiin qabu jedhame deebi'ee yeroo fayyee isin galataaf walitti qabamtan nan arga. Bakka Waaqayyoo dubbateettanii boochanii gungumtaniittu rakkinichi Waaqayyoon fiduudhaaf ture. So we live in Himia.
amma ulfinni waaqayyo humna ol dhufaa jira ameen jedhi. Sinirraa daakaa dargaggeessichi tolleedhe gara manaatti qajeele. Abbaan argee garaan sammuu ga'e inna'e. Kunoo itti fiigee hammatee simatee gara man abeet ulfina. Kaleessa ulfina argate hin beekne argate. Kaleessa kabaja argate hin beekne argate. Koottaa yaa biyyaa naa yaa'aa jedhe. Ilma koo badeetu argame. Kan na jalaa badeetu gale. Kan du'ee turetu jiraate. Kanaaf jedha. Koottaa korbeessa coomaasaa tontonnoo coomaa fidaa qalaa. Waan barbaachisu hundumaa godha. Maratatti naa maraa. Qubeellaa haaraatti naa godha. Qubeellaa jechuun waadaa ulfinaati. Qubeellaa salphinaa kaleessa sirraa ba'e. Seexanni kan sirraa baase. Biyyi lafaa kan sirraa baase. Qubeellaa ulfinaa salphinatti kan geeddare. Amma garuu qubeellaa ulfinaa deebitee hidhatta. Ameen jedhi kana. Haaleluuyaa. Kan ofirraa baastee gatte. Kan seexanni jeeqee sirraa baase deebitee godhatta. Dhugaadha deebitee godhatta. Qubeellaa haara ulfinaan guute. Obboleessi dhufe akkas jedhe. Maali? Ani otoo hin jiru jedhe. Manan jira baranii jedhe. Yoo mana waan xinnoollee qaltee beektaa. Isa gaalamoota faana fixe. Isa ejjituu. Isa badduu kanaaf carraa kenniteere yaa abbaa jedhe. Yaa ilma kooti mana keessa hirtaanni badee ture hin galee. Uffayi. Macaafni qulqulluu kan inni dubbatu Waaqayyo nama qulqulluudha jedhee fuula isaa jiraatu caala cubbamaa bade deebisuu gara Waaqayyo gammada. Naaf haa ta'u araarriif araarrisaa. Siniif anaaf haa ta'u. Isa dhumaa kan inni dubbadhu. Iddoo kanatti Maartaa Maariyaam Alaazarfaa salphanneedhani. Salphanneedhani. Hin dhukkubsataa kottu ennaan dide. Hin du'es kottu ennaan dide. Guyyaa arfaffaatti iddoo isaan salphina quufanitti, iddoo jecha quufamnitti, iddoo miidhama quufanitti, iddoo wanti baay'een jireenya isaanii irra jirutti tarkaanfachaa dhufe. Eessa awwaaltan jennaan akkas jedhanii maalinnoo rakkinichi cimaadha bari Yesuus jedhaniin. Yaadas namni kanuma dubbata maali jennaanii guyyaa 4 bar foolii qabaa. Yesuus kuni maal akkam goonaree fooliin isaayyuu ajaa'eera xiraa'ee wal gadhiiseera guyyaa 4 bar maal godha dhaquun kee otoo kaleessa dhuftee dheengadda dhuftee illee xiqqoo ishii wayya ture. Saalistii isheedha warra Ortodoksii kun otoo guyyaa 3tti dhuftee wayyuyyuu gaafa jalqaba ammoo dhukkubsata otoo dhuftee hin beekna fayyaa dhukkubsata noo. Haaleluuyaa. Ka'aa eessa awwaaltanii? Bara dhumaatti bar nama kaastaa hin beeknette Maariyaam. Eessa awwaaltaniidha amma gaaffiin koo. Namni nani jaalladhu sun eessa awwaalame wallaalee miti bar. Eessadha dubbadhaasinii. Yeroo tokko tokko xumureera waanan ta'eef rakkina kee gaafa si gaafatu Waaqayyo wallaalee miti akka ati dubbattu waan barbaaduufi. Dubbii arraba keetiin waa jijjiiramuu akka danda'u waan barbaaduufi Waaqayyo. Tokko tokko too duutanii barre raajii naa kadhadhu. Raajiin icciitii haguuruu eegdu malee otoo duutanii raajiitti kana jettanii ni mattanii. Macaafni qulqulluun deeggara fira koo. Gaafa isinii kadhatamu kana irratti naa kadhadhu jedhaa deebiin hin dhufa. Raajiin dhoksaa yoo fide malee Waaqayyo waan dhaga'u isinitti hin fakkaatu isinii. Isa kana miti. Itti madhu. Itti madhu. Maariyaam akkas jette bara dhumaatti jette lakki namaa maneef ammayyuu hin danda'ama jedhe Yesuus. Eessa awwaaltan dhaqe irraa kaasaa sarara naqtan jedhe. Kana salphinaaf irra tuultani amma ulfinatti ba'aa irraa saaqani. Hidhamee jira irraa hiikaa jedhee waan ta'eef. Warri du'e awwaalameedhanii bakka kansaa dhumeedhan innaannas deebi'u. Haaleluuyaa. Ulfina Waaqayyo arganii hin ajjeefna malee jedhanii dhagaa baatanii duukaa ka'anii. Alaazar duukaa. Kan Waaqayyo fayyise hin du'u. Maal si billaa sii qaruu dhiisanii obboleetti. Qorichayyuu guyyaa baay'ee sii qopheessan bara. Gaafa maaddiitti dhiyaattu si jala gannamme hin beekuun dhangalaane hin beektu malee ati bishaan jettee dhiiste. Ati bishaan jettee dhiiste baga dhangala'e. Nan arga bara obboleettii maaddiitti dhiyaatte bishaan guyyaa baay'ee jalaa dhangala'u. Dubbadhote innaa si bira ga'e baga dhangala'e. Maali maa dhangala'ette miti baga ati naatetta Waaqawwaa godhe. Ammas akkanan siniin jedha dabalataan erga obboleettii kana faana.
Hammeenya isinii qopheessan biddeensa bishaansaa Waaqayyo karaan beekamne dhooftee akka ati garagalchitu godha. Yookiin isaanumatti ennaa sitti dhiyeessan dha'ee garagalcha. Ta'eera kun dhiiga hoolichaan. Gooftaa sagalee kee fulfadhu abee garaan kotti boqate. Dubbii keef eebbifamii si haa galatu maqaa Yesuusiin ameen. Eebbifamaa sagantaa ittaanu Waaqayyo nuuf haa eebbisu. Thank you.